yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabreet akkana yaadadhu. Bara 1968 akka lakkoofsa warra Awurooppaa qubee afaan oromoo tolchan. Kitaaba afaan oromoo isa jalqabaa mata duree fura afaan oromoo jedhuun maxxansiisan. Yaa ilmaan oromoo dubbiitoo dhagaa maqaa fi afaanin harka tokko ta'aa namni afaan keetii inni shanyii ta'ete qoqqotteen gaafatin maali gossiseeti yoo isin wantaatan xiqqaa fi guddaani walis dhalaa dhiiran walis jaalattanii baraa nam tokkolleen isin duran bayuu dhiirummaa teessaniin namu haa dhaga'uu jedhe akkasitti gaa mirqaansinuu warruma islaamatii fi khaanilee waliin keessaa guuranii kan duraa maqaa duraa sun irraa buqqisanii uffata duraa sun irraa buqqisanii ijoolleen Somaali'ee warri barmoo warri namni isaanii achi keessa dalu guurataniiti fura afaan oromoo jedhu guuratanii wanni uffata kitaaban isaanii godhe abboonni dhufan gaa ziyaadatti dhaqaniiti Sheekh Rashaad kitaaba afaan oromoo juusan ati gubi jette hin gubne hunoo ilmaa ijoollee irra qoode magaalaa Maqdisho keessa wal gahe hundinuu fura afaan irraana irra muranii duuba akkasitti amma gaana dhufe ashkarana erge akkamitti kitaabanan maqaa jirjiirisiin jirjiiruu dhabdee numaa'u facaaftee inni keessa yoo ilaalanii fura afaan oromoo jaa kitaaban ijoolleedha haa ta'u ani jirjiiran jeen akka teettetti namni abbaan maxxansituu sanii adeera isaati adeera ziyaati mee gaafadhaan jeen jennaan nuti jirjiirra jaan irraa cirre harree kaan jirjiirra jaan. Kitaabichi bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaa Moqaadishootti maxxansamee Oromootni Moqaadishoo keessa jiraatan qubee kana yoo baratan kun qubee keenya jedhanii jaallachuu eegalan. Kitaabichis gara godinaalee Harargee fi Baaleetti ergamee gurguramuu itti fufe. Yeroo sana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu waraanatu ture. Kitaabni afaan oromootiin barreeffame kun maxxanfamuu kan danda'u eeyyama mootummaa Somaaliyaatiin waan ta'eef Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Ziyaad Barreen eeyyama gaafatan. Ziyaad Barrees osoo barreeffama kana hin ilaalin akkasumatti maxxansamee namoota afaan oromoo dubbachuu danda'an hunda bira haa ga'u jedhee eeyyama. Waraana Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruuf namoota Harargee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa fudhachuudhaaf adeeman kitaabicha argu. Qola kitaabichaa irratti goota dhiiraa eeboo fi gaachana qabatee fi dubartii daarota bishingaa waliin mataa irratti keewwattee sabbataan mudhii hidhattee dhaabbattutu irra ture. Namni kitaaba kana barreesse ajjeesamuu qaba. Kitaabotni kunis gubamuu qabu jedhu namoonni sun haariidhaan gubatanii. Kunis Oromoonni lafarraa dhumuu qabu jennetu qubee mataa ofii baafataa kan jedhu ture. Kitaaba kana kan afaan fura afaan oromootiin bahe hin qeebalu jedhanii abbaa ummata maal jettan ummata Somaali'ee sanii dhaqanii kitaaba kana nama kitaaba kana barreesse nuu ajjeesse takkaa nuu ajjeeffataa nuu kennu kitaaba kanas gubi jedhan dhufee Ziyaad Barree gaafa sallola afaan kun afaan oromoo afaan ummanni bal'aan dubbatu maaliif jirjiirra la jennaan abbaa raadiyootiin Ziyaad Barreen jirjiirii en maqaa jennaan abbaan raadiyoo maaliif jirjiirraa jedhe jennaan naafisiitu wallola ammare eega namni katabe kana jaalatee maqaa kana fura afaan oromoo jee baase warri jibbu haa jibbu yoo jibbanis yoo fedhan afaan biraa maqaa biraa hatti baasu namni duraan tolche akkasitti natti ergan akkamitti maqaa kana uummanni dide akkam goonaa fura afaan oromoo namni dide akkamitti isaan maal jedheen yoo nu kitaaba kanan gubin yoo nama afaan kanaan
kitaaba kana barreesse nuun ajjeesin nuu ajjeefata nuu kanyita takka ammoo oromoo nuti dirree lolatti afinne asitti Sheekh Rashaad jiraachisuu deema abadan yoo nuuf maqaa kanan jirjiirin hoodha meeshaa lola ati deemi. Mormitoonni kitaabichaa gara Ziyaad Barree adeeman namticha kitaaba kana barreesse nu ajjeesi yookaan dabarsiitii nu kenni ni ajjeesna kitaaba kanas walitti qabsiisiitii nuuf gubi kun ta'uu baannaan Itoophiyaa atumti deemitii loli nuti siif hin lollu jedhaniin. Qubee afaan Oromoo tolchanii afaan Oromoo afaan barreeffamaa waan taasisaniif duuti itti murtaa'uudhaaf adeeme. Ziyaad Barree Dr. Muhammad Rashaadin waamsise. Kitaaba kee keessatti ergamtoota koo waan waraanarraa dhaabsisu itti idaateetta jedhaan. Kitaaba kana keessa wanti badaan yookaan gadheen hin jiru. Wantuma raadiyoo irratti dubbatamu asirratti barreesse. Ergamtoota kees gaafachuu dandeessaa jedhuun. Ziyaad Barrees ergamtoota isaa gaafate. Isaanis rakkoon kan jiru qola isaarra akka ta'e itti himan. Dr. Sheek Muhammad Rashaad Oromoo nuti ajjeefne qola isaarratti footoo isaa kaa'ee jira nuti ammoo tasuma kana hin feenu jedhuun. Ziyaad Barrees maqichi akka jijjiiramu taasisa kanumaan qolli isaa akka jijjiiramu ta'e. Qola kitaabichaa isa duraarratti walaloon daarota misingaa mataarra keewwattee mudhii siidhaa qalloo sabbataan hidhattee qadaada aannanii harkatti rarraafattee halaalaa silaallaan ijatoo bolboltee jedhee inni dhiiraa walaloo dubbatutu irra ture. Kanaan booda kitaabni qubee afaan Oromootiin Dr. Sheek Muhammad Rashaad barreessan gara Jarmanitti deemee maxxansamee kallattii garaagaraatiin gara Oromiyaatti seenee uummata Oromoo bira ga'e. Kanin barreesse qubee haa ta'u raadiyoo Maqdishoo afaan Oromootiin dubbatu haa ta'u afaan kitaaba hedduu kanin katabe haa ta'u wanni natti dhagame waanin anin herregin kan namni akkam eewa warri akkasitti ummanni Oromoodhaa bakka hunda qeebaluun akkasitti waan guddoo na dhagame. Dr. Sheek Muhammad Rashaad afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuun alattis raadiyoo afaan Oromoo magaalaa Moqaadishootti tamsa'u keessatti yeroo dheeraa hojjechuu isaanii seenaan ni dubbata. Miidiyaan afaan Oromootiin Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee Moqaadishoo irraa dabarsaa turan uummata Oromootiin dhaggeeffatamummaa guddaa fudhachaa waan dhufeef Haayila Sillaaseen raadiyoo afaan Oromootiin tamsa'u Harar irratti akka dhaabbatu murteesse. Raadiyoon Harar sababa Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdulleetiin dhaabbate akka Awaashin as ce'ee hin dhaga'amnes taasise. Qabsoon gootota Oromoo kanneen akka Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee itti fufe. Uummanni Oromoo har'a bu'aa qabsaa'ota kanneenii dhandhamachuu danda'eera. Gara jireenya dhuunfaa isaaniitti yoo deebinu Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee har'a maalirra jiru laata? Uummanni alatti waa barate kun ala gad baye kun ol baye ani immoo duraanis afaan keenyan kanaan ummata keenya raadiyoo fi waan hundaan dubbadhaa je'eetan biyya alaatii gale asitti gallaan wannin arge ummata wannin an dalage fudhatamtee akkatti je'uun waan natti jabaadha waa hunda ramsi jaba cinqamullee hukumni kunillee naana qabu qilleensan na dha'ee faalijji aniini tanaa jecha kanallee dhaaf hin badadu yoon ar'ad wallee qalbii takkaanin du'a du'uman eeggadha malee waan biraa kanin amma namni ummanni keenyalleen ummanni Oromoodhaa jechuudha sila anin komadhu kanaa jecha ani rabbii je'eetan waan kan haqa ummata Oromootii je'eetan halkan guyyaa hanga amata 50 akkasitti dalage waan buddeena tokkicha an qabu san addaan kuteetin garii maal buddeena san maallaqa godhee waanin katabu kananaa kataban. Kanaafuu akkuma loomin 50 nama tokkoof baadha nama 50maaf garuu faaya jedhamu. Maanguddoo umurii isaanii guutuu mirgaa fi eenyummaa saba isaaniitiif qabsaa turan
yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu